keessattuu jechuudha ijoollee reefu biyyarraa dhuftanii waan isin beekuu qabdanii wanta kana lamaan adda baafattanii beekuu qabdu. Innis maalidha yoo jettanii flaashii fi kilorooksiin maaliif akka fayyadu faayidaa isaa fi miidhaa isaa adda baaftanii beekuu qabdu. Kan itti aanu immoo eessatti akka fayyadu maal irratti akka fayyadamnu yeroo kam akka fayyadamnu adda baastanii beekuu qabdu jechuudha. Nagaan isiniif haa ta'u akkam jirtu nagaa keessanii kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota maatii koo ani baay'ee nagaa godha waaqayyo waa galatu. Isinis lafa jirtanitti akka nagaa guutuu qabdan waaqayyo biraa abdiin qaba. Egaa har'a viidiyoo tokkoon feera maal isinitti fakkaate mudannoo yeroo tokko nama tokko mudatu taridhaa fi mudannoo nama bohaarsu ta'uu danda'a. Taridhaa fi mudannoo barumsa namaaf kennee darbu ta'uu danda'a. Taridhaa fi mudannoo bakka callisnee dhuma enjoy goonee darbinu ta'uu danda'a jechuudha. Har'a mudannoo tokkoon isinitti agarsiisa. Yaa isinis arguu dandeessu. Mudannoo kanarraa namni keessattuu ijoollee reefu biyyarraa dhufanii hin baratu isaaniif barsiisa gaarii ta'a jedhee yaada. Mee viidiyoo xiqqoo kana asirratti viidiyoo xiqqoo kana ilaallee walitti deebinaa jechuudha. Guys, akkuma argitanii akkuma viidiyoo asirratti argitanii kana maaltu akka ta'e taateen asirratti raawwatamaa jiru kana argitaniira. Yaa ugaa sinkii keessatti meeshaa dhignu keessatti keessa bishaan akka vulkaanoo ol dhangala'aa jira jechuudha. Innis sababa maalirraan kan ka'e maaliif akkas ta'a maaltu ta'eeti kan jedhu yoo yaadnu immoo yoo fakkeenya fi keessattuu immoo jechuudha. Amma sa'aatiin nuyi keessa jiru kun tempereecharii qilleensaa ammarra jiru kun baay'ee haay waan ta'eef garmalee ho'aa waan jiruuf tokko sababa ho'insaatiin ta'uu danda'a. Sababa ho'insaa gaafa isiniin jedhu taridhaa fi manicha sana keessa yoo easy yookiin ergoon hin jiraatu ta'e sababa ho'inaarraan kan ka'e wanti kun uumamuu ni danda'a. Lammaffaa immoo maal isinitti fakkaata taridhaa fi keessattuu ijoolleen haaraa ta'anii kilorooksii fi filaashii adda baasanii hin beekan yoo ta'e kilorooksii maaliif akka fayyadu filaashiin immoo maaliif akka fayyadu fi yeroo kam akka fayyadu adda baasanii hin beekanii taridhaa fi lamaan isaanii bakka tokkotti walitti dabalan yoo ta'e innis rakkoo guddaadha. Maaliif seetanii keemikaalli isaa lachuu keemikaalli isaanii haay waan ta'eef wanta walitti dabalamuu hin qabnedha jechuudha. Kanaaf ijoolleen haaranii warri turtanillee beektu taridhaa fi mudannoo kana isinis dabarsitanii bira darbitan ta'uu danda'a. Yookiif immoo mudannoon kunis isin hin mudanne ta'uu danda'a. Innaa keessattuu maal isiniin jechuun barbaade keessattuu ijoolleen biyyarraa reefu dhuftanii kilorooksiin kan fayyaduuf keessatti maal irratti fayyada akkasuma filaashiin illee maaliif akka fayyadu adda baastanii sirriitti beekuu qabdu jechuudha. Maaliif yeroo tokko maal isinitti fakkaate keessummaa mana namaa deemnee gaafa keessummaa mana namaa deemnu mucayyoon haaraa biyyaa dhufte wayii jirti. Akkasumallee ijoollee hin qabanii madaamii ishee hojii oolti. Namni mana keessa oolu mucayyoon kun qofaa ishee mana keessa oolti jechuudha. Gaafuma isheen biyyaa dhuftu si'a tokko madaamii ishee akkaataa itti hojii hojjettu maateeriyaalii kan baasruumii kan kichinii itti agarsiisteerti. Yaa si'a tokkoon hin qabatamuuf kun waan jiru mucayyoodhaaf hin qabatamne jechuudha. Akkaataa isheen itti agarsiistisni waan hin qabatamnee fi mucaan isa kan baasruumis isa kan kichiniis akkaataa dhumatti dhufetti ol keessa. Achiin gaafa sana gaafa deemu hin turre baay'isa wayi mucayyoonis dhuftee kilorooksiin bakka kichin bakka itti sinkii jala bakka itti meeshaan itti miicamu kilorooksii fi filaashiin achi ta'a jechuudha. Kaza gaafa dheen filaashii maaliif as keessee taridhaa fi koo yoo harka keerratti bu'ee yookiin fi taasisa gadi sitti namee
baay'ee si guba waan ta'eef isa kana kan baasruumii bakka tokko kaawwadhu kan kushee kitchen immoo bakka tokko kaawwadhu gaafan jiru ani kun yeroo tokko tokko itti fayyadamaa nan jedha maalitti fayyadamta bicha isaanii burcuqqoodhaan inni qayyaa akka naan hin jenne jennaan anoo sinkii gaafa mi'a dhiqxee fittee sinkii keessa isaatiin naan dhiqaa naan jette ara filaashin hin dhiqamu tariidhaa fi maadaamin kiyyoo argite si loluu dandeessi jedhee ani itti mee kan baasruumii adda baasee fi kan sakaanii adda baasee jechuudha na akka sanaa ijoolleen tariidhaaf maatiin keessan isin biraa hin oolle akkasuma immoo waa'een maateriyaali kun hadda xiqqooshinaa dura dhufanii dikingirri namatti jedha yaa wanti hundayyuu haaraa namatti ta'a waan ta'eef warri isin hin galle yookiin hiriyoota keessan gaafadhaa warra isin dura dhufanii muuxannoo qabaatanii yookiin immoo amma miidiyaan kun tolee sooshaal miidiyaadhuma kanarratti wanti kun maaliif fayyada jettanillee gaafachuu dandeessu malee akkuma argitanitti akkuma isinitti dhufetti yoo fuutanii ittiin hojjettanii miidhaa guddaa geessisa jechuudha. Isinirraa miidhaa guddaa geessa kanaaf of eeggannoo gochuun mataa keessaniif jechuudha. Hundumni keenya of eeggannoo gochuun nu barbaachisa. Inni ittaan immoo akkuma dura isiniin jedhee hoo sa'aatii kana keessa yuunaan ijoolleen Dubaay keessa jirtanii garmaleedha tempereecharii isaa baay'ee haayidha garmalee ho'aa sababa kanaatiif eerkoon sa'aatii 24 guutuu innaamu jechuudha maaliif yoo dhaamigaa hin beektu wanta ta'u jechuudha na sababbii kanaaf sababbii sa'aa 24 hin dhaamne kanaaf gaafa eerkoon yeroo hunda hojjete inni dadhaba waan ta'eef gaafa dadhabe immoo hin fanaddaa jechuudha gaafa fanaddee nu hirraa miidhaa geessisa jechuudha kanaaf biyaansi guyyaa keessatti daqiiqaa 30 biyaansi sa'aatii tokkoo fi omaan ta'u jechuudha amma namitti sa'aatii tokko yookiin sa'aatii lama yoo isin ittiin ta'aate dhaamsa yookiin fi jijjiirati yoo fakkeenya fi first floor sa'aatii tokko dhaamsitan second floor sa'aatii tokko yookiin ground floor akkasitti jijjiirtanii yoo dhaamsitanii miidhaa isinirraan geessisu jechuudha yoo akkas ta'uu baate garuu miidhaa isinirraan geessisa jechuun gaafa tokka'ee elektirikiidha waan ta'eef balaa guddaa geessisa inni ittaan immoo gaazidha jechuudha gaazii ittiin nyaata hojjennu yookiin immoo oovenii keessatti itti fayyadamnu jechuudha innillee tokkoffaa yoo tariidhaaf gaafa nyaata hojjennu yookiin tariidhaaf yoo qulqulleessinus ta'uu danda'a yaa qalbiin keenya iddoo tokko hin jiru wanta baay'ee yaannaa waan ta'eef tariidhaaf bannee irraanfanne yoo ta'a tariif oonitti goonee yoo irraanfanne innillee sababbii ho'a kanaatiin nutti tokka'uu danda'a jechuudha kanaaf of eeggannoo gochuun nu barbaachisa jechuudha lammaffaa immoo tariidhaaf istoovii yoo bannee dhiifne istooviin sun gaafa ho'ee garmalee ho'ee innillee tokka'uu danda'a nurratti jechuudha kanaaf of eeggannoo gochuun hunduma keenyaaf iyyuu gaariidha yaa tariidhaaf immoo nyaata hojjennee tariif otoo nuti hojjennoo nuti hin xumurini nu waamuu danda'u sa'aatii isaan nu waaman sanatti immoo nuti ariifannee dhuma baana waan cufne nutti fakkaachuu danda'a garuu gaazan sun of hin taane kanaaf sa'aatii ta'e deebinee daqiiqaa tokko daqiiqaa lama fudhannee cheek gochuun nu barbaachisa jechuudha maaliif ofii keenya seef gochuudhaaf jechuudha erga miidhaan tokko namarra ga'ee erga miidhaan tokko namarra qaqqabe wanta kan utuun sirreessee utuun dura akkas godhe jechuun waan hin fayyadu maaliif bishaan erga darbee hin waraabamu dura waraabame malee inni darbe bakka darbe kanaaf isa darbe sanaa gana gaabburraa dura of eeggannoo yoo goone ofii keenya fi wantoota nutti dhufuu qaban ofii keenyaaf protect yoo goone amma nuuf danda'ame inni gaariidha isin jedha kanaaf of eeggannoo godha hundumti keessanuu haalli amma keessa jiru qilleensi amma keessa jiru baay'ee sodaachisaa waan ta'eef of eeggannoo godha akka viidiyoo amma asirratti argitanii kana akka hin taaneen isin jedha akkasuma ijoolleen haaraan dhuftan gaa ammas dubbayaa amma sirra deebiidhaan dubbadhaani of eeggannoo godha wanta isin hin galle gaafadhaani maatii keessan gaafadhaa yoo afaan isin rakkisa ta'aate hiriyoota keessan gaafadhaa abbaa barbaadan gaafadhaa namni barbaade isinitti himuu waan danda'uuf akkaataa balaa kanarra hin geenye akkaataatti lubbuu keessan seef gootanii jechuudha maaliifini fakkeenyaaf otoo meeshaan tokko mana keessaa bade ta'aateeti yookiin wanti tokko miidhame ta'aate yookiin ijoolleen nu biraa jiraatte ta'aate balaan kun ijoollee qaqqabe ta'aateeti
isinumti yaada waan ta'umamu way maatiin nuti bira jiru kuni ay like ishiin hojii keenya utuu hojjettu qalbii gara hojiitti goreetii yookiin fi biizii taateeti yookiin fi dadhabdeeti yookiin fi dagatteeti way nun jedhu nun jedhan kanaafi keessattuu mana warra ijoollee xixiqqoo faana galtanii of eeggannoo godhaan isiniin daraa maaliifini yoo dura of eeggatan malee booda daddarbumaa gochuu waan hin danda'amne of eeggannoon isaa tokkoffaadhaan isiniin daraa viidiyoon koo har'aa kanumaadha yaa viidiyoo amma kanarraa waan tokko hin barattu jedhee abdiin qaba yoo isinitti tole like gochuu subscribe gochuu hin dagatinaan isiniin daraa warra mana kanaaf haaraa taatanii subscribe godhaatii maatii mana kanaa ta'aatii nuti dabalamaan isiniin daraa amma viidiyoo biraatti walitti deebinee dhufnutti nagaatti tura turtii gaarii baay'ee